warroonni YouTube channel kiyya haaraa taatan YouTube kiyya subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Viidiyoo kiyya like naa godhaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Wal bira haa dhaabannu, walaa jajjabeessinu, dogongora waraa oolchinu isiniin jedha. Saniifiyyuu wanta nagarra muuziqaa jira yeroo baay'ee jechuudha. Ijoollee Oromoo subscribe namaa gochuuf like namaa gochuun isinitti baasii isin hin gaafatu jechuudha. Waan takkaayyuu baasii hin qabu jechuudha. Yoo ati ijoollee Oromootiif subscribe yookaan like gootee yoo cinaa dhaabattee yoo jajjabeessite wanti sirraa barbaachisu tokko hin jiru, wanti kaffalti tokko hin jiru. Nama saniif immoo bu'aa jechuudha. Nama jajjabeessuun gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo takka hedduu nagarrame viidiyoo takka laaleeti. Innis maaliinni hundi keenyayyuu agarree jirra, hundi keenyayyuu ni beekna. Mootummaa kana mootummaa Oromoos ta'u saba biraas ta'u mootummaa biyya bulchaa jiru kana saba keenya qofa miti kan jibbe, Oromoo qofa miti kan jibbe, hundumtuu itti beekee jira. Warroota harka 100 keessa harka muraasa harka 10 qofa jala fiigaa jira malee mootummaa kana hundinuu jibbe. Mootummaan kunis gara itti baqatu dhabe hundumtuu jibbee jira. Hundumtuu jibbee gara itti ofirraa kaasu dhabee jira. Saba Oromoo qofa miti. Duraan Oromoo qofatu mootummaa kana jibbaa. Oromoo qofatu mootummaa kana dhiibaa. Oromoo qofatu badiisaa itti beeka jedhanii amma garuu mootummaa kana hundumtuu badiisaa itti beekee jira. Nuyi sila dura itti beekne sabni biraatis itti beeke. Tigreenis itti beeke, Dabuubinis itti beeke, sabni hundumtuu itti beekee jira jechuudha. Mootummaa kana inni sabaaf bu'aa hin qabu, inni sabaaf bu'aa hin buusu. Kanaafiyyuu namtichaan Dabuubish Tegenaa jedhee sirbu suni waan jedhee guyyaaleen gaddaa dubbate hundi keessanuu ni beektanii jechuudha. Kanaafiyyuu artistoota Oromoo qofatu mootummaa kana jibba jettanii yaadan. Namni hundumtuu jibbee jira. Namni hundumtuu jibbee jira. Hiriira biltsiginnaan baate irratti dhufanii walitti qabamanii ni sirbina. Shanee fi juntaa dhabamsisna jedhanii isaanii walitti qabamu. Gaafa isa affeeranuu isa salphisee jechuudha. Salphina guddaa seensisee jechuudha. Garuu warroota akka Saaliyaa Saamii, warroota akka Caalaa Bultummee kana immoo dhaabbatatti isaa salphisee jechuudha. Inni salphatan ammallee isaan haa salphisu. Warri Oromoo xiqqeessi hin xiqqaata. Warri Oromoo gane deebi'ee nu magganama. Warri Oromoof hin taane namaaf hin ta'u. Namni Oromoo xiqqeessi deebi'ee hin guddatu. Kanaafiyyuu warroota akka Saaliyaa Saamii, warroota akka Caalaa fa'aa meeshaa waraanaa baatanii uffata waraanaa kaawwatanii mootummaa kana jala fiiganii Itoophiyaa tokkoomsina, Itoophiyaaf fiigna, Itoophiyaaf wareegamna, Itoophiyaaf dhaabna jedhanii, Itoophiyaaf sirbina jedhanii, tokkummaa uumna jedhanii mootummaa jala fiiganii jechuudha. Maaliif nyaachuuf, argachuuf, lafa argachuuf, makiinaa argachuuf. Makiinaa isaan argatan tana uummanni Oromootu ni kennaaf. Lafa isaan argatan tanas uummanni Oromootu ni kennaaf. Iddoo jireenyaa hin qabne osoo jedhanii jechuudha. Har'a garuu isaan mootummaa kana gaarii godhanii uummata Oromoo immoo balleessaa godhanii tooni gara mootummaa godhuu isaaniiti. Duraan Oromoof qabsaa'aa turanii, Oromoof arrabsamaa turanii, Oromoof dhiittamaa turanii, har'a Oromoo irratti qabsaa'anii, har'a Oromoo arrabsanii, har'a Oromoo xiqqeessan. Garuu mootummaan kun sabaaf homaa godhuu dhiisuu isaa, mootummaan kun sabaaf dhaabachuu dhiisuu isaa hundinuu itti beekee jira jechuudha. Uummata keenya qofa garaa guuttatanii, maallaqa garaa guuttatanii, garaa isaaniitiif jedhanii hiriira bahanii, juntaa dhabamsisna, shanee dhabamsisna jedhanii karoorfatanii bahanii sirbaa fi mitii kan dhufe jedhee biyyi salaamii hin qabdu, biyyi nagaa hin qabdu, biyyi tokkummaa hin qabdu. Maali gammachuun keenya maal sirbinaa jedhee baga itti cabse baga itti yeroo miidiyaa garaagaraa irratti affeeranii artistoota Oromoo ofirraa dhiibanii isa ofitti qabanii mootummaan kun akkana qabee dhungachaa ture viidiyoo irratti jechuudha. Qabeetii dhungachaa ture.
Alii Birraallee miidiyaa irratti badhaasa kenneefii ture. Badhaasa asiif achiin itti guuranii badhaasa kennaafii turanii sirba tokkummaa sirba Itoophiyaa sirbe jedhanii toon jechuudha. Amma garuu badii isaaniitti arge. Namni kamiyyuu biyya hin jibbu. Oromoon saba hin tuqu, Oromoon saba hin jeequ, Oromoon biyya hin diigu, biyya ijaara malee akkuma haceen jedhee mootummaa kanatu biyya diiga, mootummaa kanatu saba qooda, mootummaa kanatu amantiin kutaan adda qoqqoodaa jiraachuudha uummata. Kanaafiyyuu hundumtuu isinitti arge. Warri bilisiginnaa, warri jala fiiddan, warri mootummaa jala fiiddan, ijoolleen keessattuu ijoolleen Jimmaa nama biyya keenyatu biyya bulchaa jira. Nama keenyatu biyya bulchaa jira jettanii warri jala fiigdan baga argitan. Ganaa salphattan. Takkaan teessan ganaa salphattan. Warri jala fiigdan. Hangodhe maa godhe isin garuu ganaa salphattan. Ganaa xiqqaattan. Xiqqeenyi keessan kana caale hin jiru baga isin salphise. Ganaa salphattan. Namni Oromoo xiqqeesse hin xiqqaatu. Namni Oromoo jeeqe hin jeeqamu. Mootummaatti akkanatti Oromoo ajjeechise, mootummaatti akkanatti dhiiga ilmaan Oromoo gannaqee, mootummaatti akkanatti haadha ilmaan Oromoo hojjise, mootummaatti akkanatti haadha ajjeesee ilmoo irra dhaabsise, mootummaatti ilma ajjeesee abbaa irra dhaabsise kun ganaa bo'e imimmaa naqatee, ganaa dhiiga harcaasee bo'o. Maaliif dhugaa Oromooti, haqii Oromooti. Asiinis sun isinitti mudde, asiinis kun isinitti mudde. Maal gootan kaayedduutti eessa seentan? Asiin juntaa ishin shanee eessa seentan? Mootummaa ta'ee beekaa ta'e kunumtuu uummatan bulcha jedha. Ganda takkaa bulchuu hin danda'u namni sammuu hin qabne kun. Hoggaa uummanni Booranaa rakkatee, sabni rakkatee, uummanni Oromoo du'ee, sabni ajjeefamu misoomsa jedhee gandarra deema. Kana mootummaan akkanaatu hin jiru. Hayyuu beekaa qaroo sabaa ija uummata Oromoo hidhaatti galchitee Jawaar nurraa hiitee osoo Jawaar jiraate, osoo Jawaar biyya bulchee saba addan qoodu, amantiin addan qoodu, kutaan addan qoodu. Jawaar hoggaa meeqa akka biyya bulchu hundi keessanuu ni beektan. Yaada mootummaa tanaa, sammuu mootummaa tanaa, ani sammuu tanaan yaadu tana kan inni hoggaa tokkotti, kan Jawaar guyyaa tokkotti yaadu hoggaa takkatti yaadu kun. Mootummaa jedhanii jala fiigan kan nama sammuu qafoo, nama sammuu duwwaa. Kanaa mootummaan baga isin salphise. Baga isinitti cabse. Hundi keessanuu ganaa argattan, ganaa xiqqaattan, baga xiqqaattan. Sai kana qorichi keessan. Kanaafuu warroonni YouTube chaanaalii kiyya haaraa taatan YouTube keessa subscribe naaf godhaa, viidiyoo kee laayikii naaf godhaa isiniin jedhaa. Ilmaan Oromoo haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura.